Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e kun kan biyya Arabaa kamirrayyuu jirtan ni ilaallata jechuudha. Dhaggeeffadhaatii waliif sheeru godhaan isiniin jedha. Warri yaada kiyya kana deeggartan warri akka kiyya kana ifattan aartan bakka maal jedhee isinitti himaa. Dhugaan isiniin jedham viidiyoon adda qabadhee isin deebi'e kana keessatti waa baay'ee na aarsa waa baay'ee waan ta'amaa jiru kana na aarsa jechuudha. Keessattuu ani miidiyaa nan fayyadama. Miidiyaa keessaa kan YouTube irratti wantoota miidhaa ijoollee keenya irra gahan fuudhee isin biraan gaha jechuudha. Kana yeroo ta'u garuu waan dhugaa irratti hundaa'uu qaban isiniin jedha jechuudha. Keessattuu warri feesbuukii fayyadamtan namni feesbuukii hin fayyadamne hin jiru. Miidiyaa keessaa kan akka feesbuukii badaan hin jiru jechuudha. Kanaaf namni ijoolleen takka yookaan intalli durbaa takka biyya Arabaa keessatti lubbuun ishii darbe jettanii yeroo poost yookaan sheer gootanitti jechuudha. Waan dhugaa irratti hundaa'uu qaban isin jedha. Dhugaan isin jedha waan dhugaa irratti dhugumatti yoo mucayyoo sun duutee jiraatte dhugumatti yoo namni isin poost goota sun lubbuudhaan darbee jiraateen alatti nama lubbuudhaan jiru poost godhina. Please. Kana malee ammoo jechuudha. Namni biraa kan duraan du'eyyuu haa ta'u kan of ajjeese minaamina jedhanii suuraa karaa sooshaal miidiyaa isaaniitiin poosti godhan kana fuutanii kan fuulli hin mul'anne kan homaa hin beekamne tanatu du'e jettanii wal bira qabdaniitiin sheer godhaa jirtan jechuudha. Wanni kun ana nan mudatee jira jechuudha. Tanaan dura mucayyoon Beerut keessatti of ajjeeste jedhaniin ijoolleen baay'een isaanii keessan naan gahan jechuudha. Keessan naan gahanii maaliifi miidiyaa kana kanan fayyadamuu fi namni bade yookaan namni obboleeyyan keessan haa ta'u maal haa ta'u namni isin jalaa bade karaa miidiyaa kee irratti sheer godhee akka isin soksiifamuu fi namni mootiyyuu lubbuun isaanii biyya Arabaa keessatti darbee gargaarsa kan barbaadu namni dhaga'ee karaa miidiyaa kiyyaatiin karaa kamuunuu dhagahee akka gargaarsa godhanii fi wantoota garaagaraa rakkoo biyya Arabaa irra jiru kana asiin isin dabarsu jechuudha. Sila kana ta'eef nama lubbuudhaan darbee rakkuma biyya Arabaa keessa jiru kana silan dabarsuuf ijoolleen baay'een keessan fuutanii naa ergitan viidiyoo kanniin jechuudha. Viidiyoo kanniin nama du'e fuutanii naa ergitanii please share godhi seenaa gargaarsa akkanaa so'inaa jettanii jechuudha. Garuu waan kana naan gahuudhaan duratti wanni kun hagam dhugaadha. Ijoolleen tokko keessan yoo walitti aaran jechuudha. Keessan yoo wal arrabsitan yoo wal loltan namni tokko osoo lubbuun jiru du'a jettanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiistan. Sooshaal miidiyaa maadhuuf osoo hin taane jechuudha. Keessattuu feesbuuk irratti yeroo gadhiistan guruppii jira guruppii irratti gadhiistanii guruppii san nama baay'atu hordofaa nama baay'atu arga. Nama kumaatamaa olitti arga daqiiqaa takka keessattuu. Kanaaf maatiidhaaf saba namni haadhaaf abbaa qabdan namni haadhaaf abbaa keessaniif yaaddan maatii isaaniitiif yaada dhugaan isin jedhan namni hagam rifata namni lubbuudhaan jiru tokko duute jedhameetiin yoo sooshaal miidiyaa irratti argan haatiif abbaan obboleeyyan zariin nama sanii hagam rifata. Wanni kun waan anna mudate hiriyaan tiyya takka jirti Suudi Arabiyaa jirti mucayyoo duute jedhanii sheer godhan. Yeroo amma Haacaaluun lubbuudhaan darbe sanii habashootatu mucayyoo Oromoo ajjeese minaamina jedhaniiti sheer godhan. Garuu mucayyoon ni jirti hin duune. Isheen dhugaadha seetee achumatti gaggabdeetuma of wallaalte bakka sirum lubbummaa keessa amma haadhuma kana ganama waliin haasofte galgala yeroo isheen feesbuukii seenteetiin ilaaltu duuteedhanii suuraa ishii poosti godhan. Garuu isheen jirti namaanis waliin lollee homaa ifsin taane. Kanaaf please waan akkanaa kanarraa of qusadhaan isin jedha. Millet jetti jira. Anillee millet dhugaan baay'een onni jedhee jira. Bakka na ifachiisee jira. Na ifachiisee dha jechuudha wanta akkanaa kun. Isa dhugaa irratti hundaa'e yoo sheer gootan baay'ee gaariidha. Dhugumatti yoo lubbuudhaan kan darbite ta'e maatiin isaanii haa dhagahoo jettan akkasitti yaaddanii. Yoo kan ammoo nama lubbuudhaan jiru du'a irratti qoosan hin jiru bara. Du'a irratti qoosan hin jiru waan biraa irratti qoosa waan biraa irratti wal arrabsa viidiyoon taane sheer godhaa jirtanii goggoda akka barbaadan gochuu dandeessan garuu du'a irratti qoosan hin jiru. Ishee intala san ati wal lolte mucaa dhiiraa ta'a intala durbaa ta'a itti wal lolta san akka barbaaddu wal gootanii wal arrabsuu dandeessan. Garuu sooshaal miidiyaa irratti nama jiru du'a jettanii yeroo poosti gootan warri biyya jiru maatiin maal jedha. Kana please du'a irratti qoosuun hin danda'amu hin qoosina waan akkanaa kana isa dhugaa irratti hundaa'e sheer godhaa isa dhugaa irratti hundaa'es naan gahaa keessan jechuudha.
kanaan karaa social media kiyyaatti yeroo gadhiis isa dhugaa irratti warri keessan nangeessan please dhaamsa kana dabarfachuun barbaade maaliifi baay'ee na aarsi jechuudha. Baay'ee na aarsi mucayyoon wayii kaleessa jechuudha. Kaleessa Beeruut keessatti duute maatii ishii dhageenye akka maatiin ishii dhaga'u firoottan ishii akka itti argaman jedhanii sheer godhan. Sa'aatii tokko olitti gara nama 2,000tu sheer jalaa godhe jechuudha. Maaliifi namni dhuguma isaa hin bu'aa maal jedhaa jireenyi biyya ormaa garuu mucayyoon lubbuudhaan jirti. Namni tokko hin kolfa koomenti irratti kun kolfa hin qabu dhugaan isin jedha baay'ee na aarsa waan ta'eef jechuudha. Kolfa hin qabu. Kanaaf namni yoo lubbuudhaan darbe isa dhugaa lubbuudhaan darbe sheer godha. Yookaan namni tokko yoo fajjees kan fuulli isaa hin mul'anne nama jiraa bira gootaniitiin tana hin jedhina baqa hin ta'u waan ta'eef jechuudha kun. Kanaaf please na aarsa waan ta'eef baay'ee na mudate waan akkana kana baay'ee na mudate waan ta'eef na aarsa. Kanaaf dhaamsa tan isinii dabarsachuu barbaade walloltan keessumaan wallolaa wal kukkutaa akka barbaadan wal godhaa karuu social media irratti nama jira du'e jettanii post godhina nama kaaniif qalbii ta'a garuu kaaniif dhugaa warri maal ta'a. Kanan isinii jechuu barbaade hiriyoottan tiyyaa namni akka kiyyaa kana taazabdan yookaan mudannoon kun isinirra gahe ni jira ta'a. Kanaaf please ofii isiniif taphata akkamitti taphallee akka ta'u beekon namni biyya nama maatii ofiitirraa bahee biyya arabaa keessatti araba wajjin jiraatu ijoollummaa hin qabu nama yaada galfate biyya keetiitu yaada hin galfanne ta'e jireenya biyya ormaatu yaada si galfachiisa. Kanaaf waan akkanaa kanarratti qoosuun hin danda'amu hin qoosin aduu irratti isin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan sheer walii godhaa laayik koomentii gochuudhaan yaada keessanillee kennachuu dandeessanii galatooma. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e kun kan biyya arabaa kamirrayyuu jirtan ni ilaallata jechuudha. Dhaggeeffadhaatii waliif sheer godhaan isiniin jedha. Warri yaada kiyya kana deeggartan warri akka kiyya kana ifattan aartan bakka maal jedhee isinitti himaa. Dhugaan isin jedha viidiyoon adda qabadhee isin deebi'e kana keessatti waa baay'ee na aarsa waa baay'ee waan ta'amaa jiru kana na aarsa jechuudha. Keessattuu ani miidiyaa nan fayyadama miidiyaa keessaa kan YouTube irratti wantoota miidhaa ijoollee keenya irra gahan fuudhee isin biraan gaha jechuudha. Kana yeroo ta'u garuu waan dhugaa irratti hundaa'uu qaban isin jedha jechuudha. Keessattuu warri feesbuukii fayyadamtan namni feesbuukii hin fayyadamne hin jiru miidiyaa keessaa kan akka feesbuukii badaan hin jiru jechuudha. Kanaaf namni